بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يرو دربي أكاتا ديكناتي في أكاتا وضع نثني صلاتنا أجر سيستين ترى أنجر رب العافية أدمو أكاتا صلاة أنجر رب العافية وجين الله جلك برتي أذانة تجرا يرو أذانة مي dhiirri fakkeenyaa fi walii irra ta'ee kophaas jiraatus jamaa wajjin jiraatus dhiirri azaanuun dirqama iqaamatuun dirqama. Ammoo dubartiin nazaanattus ni iqaamattu. Maaliif jennaani azaanni dhiiraaf kophaadha waan ta'eef. Fakkeenyaaf dhiiras ta'u dubartiinis ta'u salaatuuf yeroo salaatuuf kaane musallaa keenya masgajaa keenya akkana kaanneef yoo fakkeenyaaf masjida keessas ta'u mana keessas ta'u girgiddaan nu dura haa jiraatu ta'e girgiddaan nu dura jiraatu ta'e girgiddaan sitirii keenya hunda keenya girgiddaa jira wanna nu dura bahu hin jiru sitirii yoo girgiddaan hin jirre hoo waan akkanaa tokko sitiriidhaaf dura kaa'annaa jechuudha. Maaliif jennaan nu dura bahuun hin ta'u sitirii sana achitti immoo bahuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf dhaabbachuudhaaf kaane hamma salaatuudhaaf niyyanna niyyachuu qabna. Niyyachuun qalbii keessatti niyyanna. Baasnee inni niyyannu qalbii keessatti salaata zuurii isa ta'u asrii magriibaa isa ta'u salaatuma feene salaatuuf hin deema jennee niyyanna jechuudha. Yeroo niyyannu keessatti qalbiidhaan niyyannee qalbaatti garagallaa jechuudha. Salaanni waajiba qaba, arkaana qaba, shuruuxa qaba. Shartiin salaataa sagali. Amma fakkeenyaaf waajiba, arkaana, shuruuxa isinitti agarsiisuudhaaf yeroo amma kana keessatti shuruuxaa fi arkaana waajiba baruudhaa fi kitaaba deebi'anii kitaaba qara'uutu dirqama. Waan daqiiqaa 10-15 keessatti an xumuruu miti jechuudha. Kanaafuu durarratti walumaa galatti shuruuxa salaataa saglan jiru achi duratti fixannatoo Allahu akbariin jalqabne jechuudha. Amma jalqabna akkaataa salaataa jechuudha. Waan isa keessatti qara'amuu fi akkaataatti salaatan jechuudha tokko tokko. Jalqaba irratti qiblaatti garagalee booda niyyanneef eega niyyanne qiblaatti garagalee miilli keenya maal ta'uudha qaba. Ammoo keenya miilli keenyatti qabda. Miilli keenya maal ta'uudha qaba. Masjida keessatti ta'u hangi namni dhaabbatu manas haa ta'u taakkuu tokko ta'uu qaba. Fakkeenyaaf waan taakkuu tokko addaa fagaatuu qaba. Fakkeenyaaf amma kun taakkuu tokko jechuudha. Taakkuu tokko quba lama sadi jechuudha. Ammoo masgajaa goonee akkana dhaabbannu fatta'uun hin barbaachisu. Dhiiras haa ta'u dubartiis haa ta'u salaata keessatti dhiirri fi dubartiin garaagarummaa hin qabu tokkuma jechuudha. Eega akkana dhaabbannee booda eessa laalla? Bakka silaa sujuudnu sana laalla jechuudha. Salaata keessatti asis ilaalta, asis ilaalta, olis ilaalta. Eessa laalta? Bakka sujuuddu sana laalta jechuudha. Yeroo salaata dhaabbu amma arramachuudhaaf niyyanneerru dhaabbii keenya sirreeffanneerra. Maal goonaa? Allahu akbar jenna. Yeroo Allahu akbar jennu kana keessatti akkaataa sadiitu jira. Akkaataa sadeen sun jiru tokkoffaa irratti harka keenya akkam goona? Ceekuu keenyaan qixxeessina. Allahu akbar. Fakkeenyaaf akkana garagaleetiin jedha. Allahu akbar isinitti agarsiisuuf achi garagala. Allahu akbar jenna. Harka eessa keenya? Qoma keenya gubbaa kaa'an. Qoma keenya gubbaa kaa'an harki asiis hin dhaabatu. Jechuun sirratee yoo qabamellee garaaras hin dhaabatu, akkas hin dhaabatu. Namni gariini keessatti yoo namni garaa qabu as qabee qabu miti. Dubartiis haa ta'u dhiiras haa ta'u maal ta'uu qaba? Allahu akbar qomarra. Qomni keenyaas miti qomarra akkana kaa'an. Yeroo kaannu keessatti harki keenya akkanas hin ta'u maal ta'uudha qaba? Agartanii miti canacha keenya walirra kaa'anna jechuudha. Tokko yoo kaa'uu hin qabna bakka kana macaqattee jedhan rosgi jedhan arabiffaan akkana qabnee dhaabbanna jechuudha. Isa kanaanoo akkana jala qabna yoo gadhiifasis waan rakkoon qabu jedhan. Irra caalaan immoo akkana qabachuudha jechuudha. Eega qabannee booda Allahu akbariin tokko akkana jennee Allahu akbar jenna. Inni lammaffaan qaccee gurra keenyaatiin qixxeessina.
الله أكبر جنة إني سدفاني موهو كتة قوم كينيا كان الله أكبر أكس جنة جنة يرو الله أكبر جنة كان جيزت حركة درول فونمو الله أكبر جنة أكينيا الله أكبر جتشو سدندي يوكا وجنين الله أكبر جتشو سدندي يوكا هو مو الله أكبر جتشو سدندي جتشو أما hidhanneerru eega hidhannee booda du'aa qaraa'antu jira osoo faatee hangeen suni maali gabaabinumaan du'aa lama isinii gara tokkoffaani allahumma baa'id baynii wa bayna khataayaya kamaa baa'adta bayna almashriqi walmaghrib allahumma naqqinii min khataayaaya kamaa yunaqqa as-sawbu al-abyadu min ad-danas jen tokko kan inni gabaabaan immoo hoo allahu akbar jennee eega hidhannee سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وفما كيسة جنة مهم ملس نجت الباسم صلاة جهر والفضني قرآن وكيشا سبي ستو صلاة كزوري أسري ستو دعاء صلاة بنة إيغا الله أكبر جتشود فاتحة يقرأوا يدو جرهني وفما كيسة الله أكبر جنة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك جنة جدك أما دعائي سنفت النير هيك دعائي سنفت النير بودا مال جنة وهما كيستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقو يوكاهو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرجال تمان صار الرجال نسي وندين وريدما يا بربان نسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفما كيستي بسم الله الرحمن الرحيم جنة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إيه سلالة أسمى لالة أنا تلالة أسمى لالة جتشو إيقا الله أكبر جنة دعائي سنكراني بودا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أما آميني كان الرنتي صلاة كيستي واجبني هنگو مكان واجبني هنگو مكان يو بربادسي بسم الله الرحمن الرحيم جتة سورة براء اتدبلو دندس يو بربادسي يو أسرد دامن سلامي كنيوا سرو هاتيهما قراني إمام نقرأاتهما آمين جدي كهتهما الله أكبر جدي يو جلبا قبتسي بوتو سلامي بوتو رجالان مو إيغا آمين جنة بودا بسم الله اتدبلو جتشو بسم الله اتدبلو إيغا بسم الله اتدبلو حكينا بسم الله الرحمن الرحيم وفما كيستي قراني قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إيغا جنة بودا ما الجنة جلبا قبتشو جلبا قبتو الدين جلبا قبتو الدين أما فاتحة قرأوا مالي جن فاتحة قرأوني أركان صلاتاتي تكبير تاني هدنا كوني إن الله أكبر جلقبا أركان صلاتاتي أما مو مالي جلبا قبتو الدين يرو جلبا قبنسي حركة كينيا الفونا كان الرجل رامتي الله أكبر جل أما يرو كان جنو كان كيستي جلبا قبلنا كان كيستي واحد دو تجر لا لا أما جلبا قبتشو لا يرو جنو إسنتين أتشغل غلا يرو جلبا قبلنا كيستي يو بربانسي كان جرامتي الله أكبر جنة يرو جنو كيستي السلال أما فكينيا في إلالا أتشل لالو جرا أتشمل لالو جرا يرون أتشل لالو كان كيستي harkiko kamta akkana sentau namni akkana qabatu sargeetin jira isa akkana qabatu sargeetin jira lala isa akkana qabatu sargeetin jira teesso isaas nama akkana godhe jilba keessan akkana godheetuma akkana godhe sargeetin jira miti maal ta'uudha qaba harki keenya inni kuni irra faca'uu qaba jilbarra ilaala kunis kanarra faca'uu qaba eega faca'ee booda maal ta'uudha qaba namni akkanatti diriiruu qaba sirriin akkana hadiis Abdullah ibn Mas'ud keessatti osoo bishaan didda namarra bu'ee hanga bishaan baatutti jira akkana diriiruu qaba jechuudha diddi namas qad jedhee diriiruu qaba
إيجا دريري بودا ما جتاس كيستي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يرو سديد يو بربادس دبلو سندندس كينيا صلاة الليل فاتو جرا صلاة سنة فاتو جرا دندس دركم مالي سبحان ربي العظيم يو بربادس اتدبلتي سبوح قدوس رب الملائكة والروح جتشو دندس كنا جت كنا درير تجتشو عندنا ما تو كنا درير إيجا درير بودو أتي همس سمع الله لمن حمده حركة كيني قري قدي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جن إيجا جني بودو قد جني رابجولا أما إيجا لا أتشرا سمع الله لمن حمده جتشا بؤن دندام جتشو بؤن دندام إيجا ما جتي بود قد جتي ديرتي تيجي كراتي تادي أما إيجا والديرتي بودا قد جتي هنگا لفين كي بكت دي دوتي لفين هندي ساتو كامني كينيا تابتي هنگا ديرتي جي أتي بودا مال غوتا سجود بؤوف يرو سجود بونو كيستي harkaan dura buuna moo jilbaan dura buuna fi keessatti khilaafatu jira alaa kulli haal an harkaanin dura bu'ee sin agarsiisa Allahu akbar in amma buunee sujuuda eega buunee booda maal tahuu qaba addi keenya funyaanis lafa tuquu qaba inni kunis bu'uu qaba jechuudha amma yeroo buunu keessatti qubni keenyas fuulduratti bu'uu qaba fakkeenyaaf dudduuba gorii agarsiisi amma yeroo dudduubbee gorruu keessatti harka keenya sirree ilaalleera qubni keenya maal ta'uudha qaba ila dudduubbeen kun qubni findirri akkanan ta'u akkana ta'uudha qaba walitti maxxanuu qaba ammas qubni keenya lamaan kun walitti maxxanuu qaba amma walitti maxxanuu qaba jechuudha akkana walitti maxxanuu qaba sujuuda akkanatti buuna jechuudha laala akkanatti buuna harki keenya akkana kam jalan goonu akkanas akkacha haddeen dabarsin maal ta'uudha qaba harki keenya akkana ta'e miilli keenyas akkana ta'uudha qaba jechuudha as keessatti wanni qaraanu subhaana rabbiyal a'laa subhaana rabbiyal a'laa subhaana rabbiyal a'laa yeroo sadii jechuudha yeroo sadii qaraan eega booda immoo allahu akbar jennee dhaabbanna jechuudha amma as keessatti asumaan agarsiisu dura as keessatti yeroo bayna sadeetanii yeroo teenyu harki keenya jilbarra jiraa miti miilli keenya miila isa tokko akkana kaa'an inni tokko akkanatti dhaabata fuulduratti deebi'ee qubni jechuudha qubni keenya gara dudduubaatti deebi'uu qaba jechuudha akkanatti teenya amma akkanatti teenya bayna sayyaduu sujuuda lamaanii yoo barbaannes eega sujuuda irraa ol kaane booda akkanatti taa'uus hin dandeenye bayna sajdatain yedduu lamaan qofa akkanatti taa'uus hin dandeenye achi booda yedduu bayna sajdatain maal goon rabbi ighfir li rabbi ighfir li اللهم اغفر لي وارحمني واهديني واجبرني وارزقني جنة كيف تقرانا نجو رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وعافيني واجبرني وارزقني جنة كيف تقرانا إيجانا هم اسمال قونا حركة كينيا سرقني جر أكنا قونا سجودي بونا جتشو أما سجودي يرو بونا مال توتو برباكيسا أما في سمى دراسة كيف تقرأ سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ومثلا كيف تقرأنا هذا أما كتلا أركانير أصغر يما أغسيس أما جا سجود لمان رأيجا والكاني بودا مالتن الرابر باكيسا يو كاهو والكان يرو والكانو كيس أما سجود الرأولاك وسجود سلام مفارا أما سجود لما فارا إيجا نولكاي بودا jalata istiraha jenna waan sekondii tokko eega teenye booda achi booda hoo ol kaanu yeroo ol kaanu keessatti akkanaanis warri ol ka'ii jira akka kanaanis warri ol ka'ii jira irra caalaan immoo hoo akka kanaan akka nama boonoo yookaan qooshaa dhahutti akka kanaan ol ka'uutu bareeda akka kanaan qabannee ol kaanaa jechuudha amma gaa salaanni hundinuu akkuma hamma agarsiisan waan ol ka'uu barbaachisu jechuu kana booda
raka'aan tokko yoo sirrate raka'aan hundi isaatu akkuma sanatti salaatama jechuudha. Amma attahiyyaatu yedduu kana yeroo teenyu attahiyyaatu yedduu fakkeenyaaf raka'aa tokkoon salaatee miti ol ka'ee raka'aa tokkotti dabalee yoo salaata raka'aa lama ta'e jechuudha. Achi booda attahiyyaatuun ta'a. Yeroon attahiyyaatu taa'u maaliin godha? Yeroo attahiyyaatu taa'u keessatti ijji koo dur eessa laalaara? Bakka sujuudu sana laalaara. Salaata tahiyyaata keessatti immoo bakka quba kanaan laala. Attahiyyaatu lillahi wassalawaatu wattayyibaatu assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatuh. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما قبكنا يرو لالو قبكنا كم قونا ورقة ما في قد بوزي والكاس جنا رجال أنسى بتا في مرقتي نولا أشهد الرأي قال لي قرين جلكم التحيات الرتي قبكينيا والكم نجد قرين مو أشهد أن لا إله إلا الله بكيرتي والكم نجد على كل حال نتمان قونا جلكم مرت والكمنا يقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك التلب الأور بانس وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. واجب لي سكن جيج أنت بودي وبربادي دعائي براء اتفوفو دنديس أكينيا دعائي كيسجرو اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. كان جدمو دعائين رسول ربي عليه الصلاة والسلام كيف تقرأني هدو تجرى واجبني إنك حميد مجيد أنك جدو تجيجو قرو التحيات يروتينيو. أما التحيات يروتينيو أصغري التحيات يروتينيو كيستي التحيات يروتينيو التحيات إسا جلقبا فكينيو صلاة زوري تيجن يوكي إشارة جن تحيات لما قبا ميلا كينيو كنا غوني دام التحيات إسا جلقبا رت ميلا كينيو تقو أكنا جيبسيني أكنا إرتينيو جن إسا تقو دافسين. أما مو تحيات سدرا في النيرو أولكانا fakkeenyaaf ol kaanee yeroo ol kaanu keessatti ol ka'ee ka'eetiin deebi'a. Amma fakkeenyaaf isinitti agarsiisudha. Yeroon ol ka'u keessatti isinitti agarsiisuma ta'a. Yeroon ol ka'u keessatti amma attahiyyaata irra jira miti akkanatti attahiyyaata irra jira. Innaka hamiidun majiid jedhee fiteera. Maaliin godha yeroon ol ka'u keessatti Allahu akbar asirratti hin kaadha. Yoon barbaade yeroon ol ka'u keessatti Allahu akbar jechuun danda'a jechuudha. Eegalee akkasi. Amma tahiyyaata lama saduraa fixeera ol ka'eetiin raka'aa lama salaata attahiyyaata sadhumaattiin deebi'a. Hamma waaniif wanni yedduu dabarfadhee fi raka'aa tokko qixa sirriitti ilaallaani inni kaan tokkuma jechuudha. Attahiyyaata teessuma attahiyyaata keessatti amma fakkeenyaaf sujuuda irraan ol ka'a. Yeroon ol ka'u keessatti attahiyyaata isa dhumaati waan ta'eef inni dhumaa immoo miila keenya akkana goonee miila isa bitaa immoo jala dabarsina. Jala dabarsine akkana jala dabarsine teenyaa jechuudha. Amma as godhe as akkanatti jira. Eega tahiyyaata fidnee booda maal goona? Amma gaa salaamtaa bahuuf yeroo salaamtaa baanu keessatti maal goona? Assalaamu alaykum wa rahmatullah. Assalaamu alaykum wa rahmatullah jenna. Tokko akkaataa sadiitu jira salaamtaan kun. Tokkoffaani السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله كان تجر يوكاو السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جن يوكاو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوكاو السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله كانتي أكا كانان سلام تاجن إيجا سلام تاجن نيهو أكينيا إمام ويتو صلاة جساف مال غدا إيجا صلاة فتي بودا نمني صلاة جسو جرو يو بربادي gama mirgaatti akkana garagalee taa'uu danda'a yoo barbaade gara bitaatti akkana garagalee taa'uu danda'a yoo barbaade immoo akkanuma namatti gadi garagalee taa'uu danda'a jechuudha yeroo fixe kana keessatti maal jedha astaghfirullah 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 yeroo sadi اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يجري بودا سبحان الله والحمد لله والله أكبر قبا إساء كنرتي yeroo 99 lakkaa'ee ka'ee akkaataa namni itti lakkaatu hedduudha akkuma barbaadettu akkuma sii lakkaa'ametu lakkaadhu fakkeenyaaf subhaanallah walhamdulillah wallahu akbar subhaanallah walhamdulillah wallahu akbar jettee quba kanarratti subhaanallahi subhaanallah gizee 33 subhaanallah walhamdulillah gizee 33 wallahu akbar gizee 33 walitti meeqa 99 dhumarratti maal jettaa إبقوتودا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير جته إرارا وتا أجتشودا أكاتا أنكوني أكاتا صلاتنو أنغ ربنا لافسي إن شاء الله فندرا فيسي وان الراتمو وجني لان أما إن قد كيستي وارد إيسي وهي سجر يندك سكيستي وانين إيسجر إن شاء الله يرودا لما فارتمو صلاة جنازان سني فيدا أكاتا وضو أسمانو نمني قبدنو نمني فيديو سنة إلالتني جرتنو وضو إلالتنيتو تيامو متفي تيامو متفي أكينا تيامو كنا كمتي قلتم كوني قطو راجنو كينيا قطو راجنو qottootu bakka kana jira yookaan rukkoo awwaaratu bakka kana jira maal goona jalqaba irratti akkana eega goone lafa dhoofne booda eega bicuusii irraa afuufne booda maal goona harka keenya fuula keenya jalqabumarraa akkana goonee kaanee bitaadhaan mirgaan jalqabu waan ta'eef akkana goone hanganu yoo kaahoo ammoo eega akkana goone booda yoo dhakaan fa'aa irra jiraate ashawaan irraa jenneetuma qottoodhaan akkana goone kaane akkana goona laa akkana goone tayooma godhanne irraa baana jechuudha. هذا صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.